Ashamaa hordoftoota maatii YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessaniif nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Tole guyyaa har'aa galgala oduu haaraa qabadhee dhiyaadheera. Oduun kunis guyyaa gaddaa piraankii ajaa'ibaa baay'ee nama naasisu Wazareeti yookiin Wazaroo maqaan isaanii hin beekamne biyya Beerut keessa jiraatan irratti hojjetamee ture. Piraankichi kunis isaan malee namoota biraatis dargaggoo yookiin dargaggeessa maqaan isaan beekamne jiraata biyya Itoophiyaa keessa jiraatu irrattis hojjetamee ture. Isaanis baay'ee rifatanii turani. Akkasuma piraankiin kun waan isaanis rifachiiseef yookiin immoo isaanis bohaarsee jira waan ta'eef namoota biraatittis itti fufee piraankichi akka hojjetametti jira. Haa ta'u malee Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu biyya Beerut keessa jirtu piraankiin kun nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan ganda Facebook, ganda WhatsApp, ganda Imo irra deemanii piraankicha koo na jalaa fashaleessaa jiru. Kanaaf anis piraankicha koo ittuman fufaa. Akkuma itti fufetti jira. Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu biyya Beerut keessa jirtu kana booda piraankii keessaan hin amannu jechuudhaan tuffachuudhaan nu bira kutanii darbaniiru. Akkasumaanis akkamitti piraankichi koo tuffatama jechuudhaan piraankii lammaffaa Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu biyya Beerut keessa jirtu irratti deebuudhaan hojjechaan jira. Akkasuma piraankii ajaa'ibaa irraa bifa muufatuutiin bilbila oolanii jirtu. Bilbilichas hin kaasnee callisee ooleanis. Kanaaf piraankii ajaa'ibaa ta'ee argame. Kanaaf Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu ganda Beerut keessaa kuni piraankii koo ajaa'ibaa lammaffaa irratti hojjechuudhaan baay'een gammadeera. Isaanis keessi isaanii maal taatan jedhanii maaliif nu cuftan jedhanii baay'ee ofitti gaddaniiru. Akkasumas piraankii ta'uusaa isiniif ibsuun dhufe. Akkasumas dargaggeessa yookiin dargaggoo biyya Itoophiyaa keessatti argamu kunis piraankii kana booda yoo hojjettan umtuu dhugaadha jedhee hin fudhatus irrifannus jedhanii fudhataniiru. Kanaaf anis piraankii ajaa'ibaa qopheeffadheera waan ta'eef isaanis akkuma tuffatan anis piraankicha koo cimsee itti fufaa jira. Kanaaf piraankii warri tuffatan of eegaa isiniin jechuun barbaada. Piraankichi koo inni jalqabaas itti fufaa jira. Kuni piraankii lammaffaadha. Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu ganda Beerutii piraankii lammaffaa taatee jirti waan ta'eef baga gammaddan isiniin jedha. Egaa piraankii oduun irraa kanuma fakkaataa kan itti aanutti qabanne amma dhiyaanutti nagaadhaan nu turaa isiniin jenna. Like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo hanga dhumaatitti obsaan dhaggeeffadhaa, itti bashannanaa isiniin jenna. Oduun keenya galgala har'a kanuma qabanne dhiyaanne. Kana booda Wazareeti yookiin Wazaroo jiraattu ganda Beerut akka tuffii nurratti hin kaasne yookiin piraankii isin irratti hojjechaa jiru tuffadhaa bira darbaa jechuudhaan odeeffannoo faffacaasaa jiran akka dhaaban seeraan isaan gaafannaa. Nagaan nu turaa piraankicha wajjiniin zanaafataa jecha. Nagaan nu turaa. Like, share gochuu immoo hin dagatinaa. Yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa.